Salam alaikum niman Oromoo. Warri gartee hangaasaan goota kiyyachaa jirtan qabbanaan irraa bishaan qabbanaan irraa dhuga obboleen qiyyi maaliif jee hangaasaan goota keenyaa miti garaaf qabsaa'e kaleessa wallahi arrallee garaaf lubbuuf qabsaa'e inni lubbuma isaa tajaajila ubrii isaa maaliif nan jette jaa kaleessa gaafa gartee garaa bitame san Juwaar Maammadii fi ilmaan Oromoo irratti shiree aadaa ture paarlamaa keessa akka jibu gurguddaan Oromoo irra haa ture obboleen qiyya Sigalte arramos debe difame jechuun isaa mootummaa raafuula dhabee hawaasa raafuula dhabee mootummaa lubbuu isaa baasuuf deemnaani. Kun jechuun dhiifama maaliif hin goone namni dhiifama irratti waan caalu jira jechuun dandeessan gaafa akkasii kaasuu dandeessan. Dhiifamni isaa gaafa silaa Oromoo itti haajamtu san ture. Gaafa Oromoodha bira dhaabbachuu danda'u. Gaafa aangoon harka isaa jirtu. Gaafa Oromoon itti haajamtu, qeerroon itti haajamtu, qarreen itti haajamtu. Gaafa silaa dhiifaman hunjee goota keenya. Arramoo goota keenya miti goota garaati goota